Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota YouTube channel Sikko App. Egaa guyyaarraa kanatti wanta haaraa fi baay'ee isin fayyadu tokko isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa gamanumaan gama viidiyoo keenya osoo hin dabarin dura namoonni YouTube channel Sikko App haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Achumaan cinaadhaan mallattoo bilbilaa san ol irra gochuudhaan viidiyoowwan barsiisoo fi baay'ee bashannansiisoo ta'an baay'ee isin fayyadan kunniin yoo gadhiifaman nama kamiyyuu dursee akka isin bira gahu ol irra godhachuu akka hin daganne isin jedha. Egaa gamanumaan gama barumsa keenyaa yoo isin dabarsu viidiyoo keenya guyyaarraa keessatti bilbila keenya qofa yookiin smartfoonii yeroo kamuu fayyadamnu qofa fayyadamuudhaan chaanaaliiwwan televiziyoonii irra jiran yookiin TV irra jiran kamii isaaniiyyuu bilbila keenya qofa fayyadamuudhaan akkamitti akka ilaallu isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa wanta kana bilbila keenya qofa fayyadamnee chaanaalii kamiyyuu laayivii ilaallaa, chaanaalii ispoortii ta'uu danda'a, kan kubbaa miilaa ta'uu danda'a, kan oduu ta'uu danda'a jechuudha, kan fiilmii ta'uu danda'a. Chaanaalii kamiyyuu bilbila keenya yeroo kamuu fayyadamnu qofaan akkamitti akka laayivii ilaallu isinitti agarsiisa jira jechuudha. Isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa wanta kana gochuudhaaf appilikeeshinii tokko nu barbaachisa jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana Play Store irraa argatan. Appilikeeshiniin kun kan maallaqaati, garuu an amma bilisaan eessaa akka buufattan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Isin qofa hanga xumuratti nafaan tura isin jedha. Viidiyoon kun akka baay'ee isin fayyadu. Egaa appilikeeshinichi isa kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinichi maqaan isaa Yaasinee TV jedhama. Egaa appilikeeshiniin kun appilikeeshinii saayiziin isaa baay'ee xiqqaadha. Yaasinee TV jedhama maqaan isaa jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana install godhattanii anama install godhee waan jiruuf open jedhaan jechuudha. Isin install godhattaniitiin open jettaniini egaa jalqaba open jettaniin haala kanaan chaanaaliiwwan asirra jiran cufa isaa asirratti isiniif tartiibessa jechuudha. Egaa isin as keessa chaanaalii feetan filattanii akkuma argitan Bein Ispoortii kan kubbaa miilaa, kan Arabic channel siin jira, MBC channel siin kan fiilmii ni jira jalarratti, Kids channeliin, France channel cufti isaa kan daa'immaniitis ni jira jechuudha. Egaa France channels kan oduuwwanii illee ni jira jechuudha. Egaa nama gubbaarratti mee kan kubbaa miilaatiin yeroo tokko isinitti agarsiisu Bein Sport kan jedhu kanneen keessa kan jalqabaa sayyoon tuqe akkuma argitan asitti Bein Sport 1 jedhee hanga 10 jira jechuudha. Egaa chaanaaliiwwan kanneen keessaa kan fedhen ilaalee jechuudha. Miyaan amma fakkeenyaaf Bein Sport tokko tuqeen fakkeenyaaf isinitti agarsiisu jechuudha. Egaa yoon tuqee jedhu akkuma argitan viidiyoo televiziyoonii irratti laayivii darbaa jiru an asitti bilbila kootiin haala baay'ee salphaa ta'een ilaalee jechuudha. Egaa chaanaalii kamiyyuu bifa salphaa ta'een haala amma argitan kanaan ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Egaa gad butanii jalarratti MBC channel kan fiilmii ittiin ilaaltan TV irratti jechuudha. Asirraa bilisaan argattu jechuudha. Egaa akkuma argitan asitti chaanaaliiwwan MBC 1, MBC 2, MBC 3 jedha. Hanga MBC Actionii fi MBC Bollywoodnis ni jira jechuudha. MBC Max cufni jira miyaan amma MBC 2 irratti si'a tokko yoo tokko akkuma argitan haala kanaan fiilmii achirratti laayivii dabaraa jiru asitti chaanal irra dabalaa jiru asitti bilbila kootiin ilaalee jechuudha. Egaa viidiyoon kun laayivii yoon isin jedhu kan amma waraabamaa jiru sun taane kan TV irratti dabaraa jiru akkuma argitan asitti MBC Actionii, MBC Bollywood kanneen cufa isaaniitu ni beekta jedheen abdiin qaba jechuudha. Egaa cufa isaaniitu asirraa haala baay'ee salphaa ta'een argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa jala kanatti Kids channeliin ni jira, kan Firaansiin ni jira jechuudha. Kan oduufis yoo feetan namoonni oduu TV hordoftan jechuudha isa zeenaa san asirraa argachuu ni dandeessan jechuudha. Egaa appilikeeshinii baay'ee isinitti tolu akka ta'e abdiin qaba jechuudha. Egaa viidiyoo ammas namoonni viidiyoo kanaan gama laayik hin goone meellaa gochuudhaan viidiyoo kana achumaan jajjabeessaa isin jedhe jechuudha. Egaa appilikeeshinii kana eessaa akka argattan gamamaan kallattiimaan gama iddoo isin buufatan isin agarsiisa. Egaa akkuma isin jedheef isin jedhe appilikeeshinii Play Store irraa hin argattanii egaa gama browser yookiin Google ta'uu danda'a, Google Chrome dhaan isin agarsiisa. Browser irra seentanii wanta nama barreessu kana barreessitanii jechuudha. Screen irratti Yaasinee TV jettanii barreessitanii ergasii furmaata hedduutu isiniif dhufa. Isin kan jalqaba isa jecha arbiffa cinaan qabu kana Yaasinee TV kan jedhu kana isa si'a tokko tuqxan jechuudha. Egaa akkuma tuqxaniin gara gama weebsaayitii kanaa isin fida. Yaasinee TV app jedha jechuudha. Maqaan isaa akkuma argitan asii details isaa sibiran jira jechuudha. Waa'ee version isaa na megabyte isaa paas ni jira. Isin gad buutanii jalarratti waa'ee appilikeeshinii kanaa wantoota hedduutu jira. Isin gad buutanii jalarraa dubbisuu ni dandeessanii mi'a nama kallattimaa akkatti buufatan isin agarsiisa jechuudha. Egaa asiratti jecha wanta diimaa san jalatti isa mallattoo Android qabu san bakka xiyyaan isin agarsiise kana si'a tokko yoo tuqxan jalarratti daawunloodiidhaaf heeyyama isin gaafata okay jettaniini akkuma tan jalarratti daawunloodiingiidhaan jira jechuudha. Isinis daawunlood godhatan jechuudha. Appilikeeshinii kun meegaabaaytii 8 qofa jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee meegaabaaytii isaa xiqqoodha. Meegaabaaytii 8 qofa. Egaa appilikeeshinii baay'ee salphaadha haalli itti fayyadama isaatis. Egaa viidiyoon kun viidiyoo baay'ee murteessaa fi
akka isin tol abdiin qabee jechuudha. Egaa waa'ee applicationii kana asumatti dhaawuti. Garuu namoonni YouTube channelii kana hanga amma video kana ilaala YouTube channelii kana subscribe goone subscribe gochuudhaan maatii qaqqaaliiwwan kanatti dabalamaa isiniin jedha. Achumaan mallattoo bilbilaa sanas olirra godhadhaa isiniin jedha. Dabalataanis video kanas like godhaa isiniin jedha. Gaaffii fi wanta akka isiniif hojjedhu kamiyyuu qabaattan comment irratti na gaafadhaa. Dabalataanis Telegramiidhaan na gaafachuu dandeessu. Profaayilii kootiin profaayilii username kan amma screen irratti isiniif barreessu kana jechuudha. Egaa achiin seentanii na gaafachuu dandeessanii. Egaa wanti guyyaa har'aa isinii qo'adhee dhufe isa kana ture. Hanga video itti aanuu fi barumsa haaraa walitti deemnetti nagaatti naaf turaa isiniin jedha. Bye bye.